Yooyyaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo gurraandhala 17 bara 2023 raadiyoonii Dirree Shaggarirraa oduu keenya jimaata galgalaaf qabanne isin dhageechifnaa oduu waliin Angurmechaa Gammachuuti. Deeggarsi uummata Booranaatiif qindeessummaa Dr. Taaddasaa Qanaatiin walitti qabamaa ture uummata dhaqqabuun himame. Walisotti balaa ibiddaa warshaa saamunaa mudateen qabeenyi warshichaa manca'uun himame kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaarraatii amma tokko tokkoon. Uummata Oromoo Booranaa sababa hongeetiin beela'aniif akka ooluuf deeggarsi torban Booranaa moggaafamee qindeessummaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasaa Qanaa fi namoota muraasa walitti qabamaa ture uummaticha bira ga'uu jiraattonni bakkasii himan. Odeeffannoon bakkasii raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabe akka ifoomsutti gargaarsi kaka'umsa namoota dhuunfaa muraasaan torban Booranaa moggaafamee walitti qabamaa ture. Tumsa maallaqaa fi meeshaalee uummata Oromoo irraa taasifameen milkaa'uun yeroo gabaabaa keessatti qarshii Itoophiyaa miliyoona 4tti tilmaamamu walitti qabuun danda'ameera. Deeggarsi maqaa torban Booranaa jedhamuun walitti qabamaa ture kun gurraandhala 15 bara 2023 godina Booranaa aanaa Yaa'aa Bal'ootti bakka jiraattonni gandoota baadiyyaa aanichaa fi qaamaa miidhamtoonni magaalaa Yaa'aa Bal'oo keessatti argaman isteediyeemii Yaa'aa Bal'oo keessatti ummatichaaf akka qoodame maddi kun addeesseera. Gama biraattinis dhaabbanni Jirraa jedhamu karaa Injiinar Daani'el Gammadaa yookiin karaa deematiin guyyuma sana godinuma Booranaa aanaa Dubulluqitti gargaarsa midhaan nyaataa taasisuun beekameera. Deeggarsi pirezidaantii duraanii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi namoota muraasaan walitti qabamaa ture duula karaa fuula miidiyaa hawaasaa taasifamaa ture maddiitti sagalee guddiftuutti fayyadamuun magaalaawwan Amboo, Gudarii fi Walisotti gargaarsaaf uummata kakaasaa turuun beekameera. Deeggarsa kanarratti Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n gama isaatiin qarshii Itoophiyaa 100,000 gumaachee turuun ni yaadatama. Hongee hanqina roobatiin uumamee uummata Booranaa yeroo dheeraaf beelessee jiru kana kaka'umsa namoota dhuunfatiin gargaarsi godhamus bu'uurarraa furuu hin dandeenye jedhameera. Wabii Waaqotu gabaase. Godina Kibba Lixa Shawaa magaalaa Walisootti balaa ibiddaa warshaa saamunaa mudateen qabeenya warshichaa dabalatee manneen jiraattotaa ollaa warshichaa jiran manca'uun dhaga'ame. Addis Istaandardi OBN waabeffachuun gurraandhala 16 bara 2023 akka gabaasetti roobii halkan keemikaalli haayidiroojiinii jedhamu kan warshaa saamunaa kana keessatti argamu dhoowee ibiddaa uumuu isaatiin qabeenyi warshichaa fi manneen jiraattota ollaa warshichaatti argamanii balaa ibiddaa mudateen gubataniiru. Balaa uumame kanaan meeshaaleen dheedhii alaa fi biyya keessaa walitti qabamuun oomisha saamunaaf qophaa'anii turan kan barbadaa'an yoo ta'u, konkolaattota warshichaa dabalatee meeshaalee fi qabeenyi baay'een gubachuun eerameera. Ibiddichi gara manneen jireenya namoota ollaatti babal'achuunis manneen jireenyaa namoota 8 akka mancaasee beekuun danda'ameera. Haaluma kanaan qabeenyi warshichaa qarshii miliyoona 100tti tilmaamamu akkasumas manneen jiraattota 8 gara qarshii miliyoona 8tti tilmaamaman balaa ibiddaa mudate kanaan manca'uun ibsameera. Gama biraatiin jiraatan magaalaa Walisoo balaan kun dhaqqabuu raadiyoonii Dirree Shaggariif mirkaneessan waajirri ittisa balaa sodaa godina Kibba Lixa Shawaa meeshaalee balaa ibiddaa dhaamsan ga'aa dhabuun balaa mudateen qabeenyi hedduun akka manca'uuf sababa ta'eera jedhan. Magaalaa godinaa uummanni hedduun keessa jiraatu keessatti qaamni dhimmi ilaalu dursee qophaa'uu dhabuu kan taajaban namni kun mootummaan balaa uumame kanarraa muuxannoo qooddatee nageenyaa fi qabeenya uummataaf xiyyeeffannoo kennuu akka qabu dhaamaniiru. Wabii Waaqotu qindeesse. Oduu keenya xumuraatiin Lammeechaa Girmaa dorgommii fiigicha mana keessaa fageenya meetira 3,000tiin riikardii haaraa galmeesse. Dorgommii ispoortii biyya Faransaayitti gaggeeffamee jiruun atileetiin Oromoo Lammeechaa Girmaa fiigicha mana keessaa meetira 3,000tiin riikardii addunyaa haarawaa galmeessuun beekame. Dhaabbanni atileetiksii addunyaa dhaamsa fuula feesbuukii isaarratti barreessan atileet Lammeechaa Girmaa dorgommii fiigicha mana keessaa fageenya meetira 3,000 gurraandhala 15 bara 2023 biyya Faransaayitti gaggeeffameen riikardii waggoota 25f atileetii Keeniyaa Daani'el Koomeniin qabamee ture fooyyessuun riikardii addunyaa haaraa galmeessuu beeksiseera. Dhaabbaticha dabalatee miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaa akka gabaasaa jiranitti dorgommii fiigicha mana keessaa meetira 3,000 fagaatu atileetii Keeniyaa Daani'el Koomen
daqiiqaa 7 sakandii 24 fi maayikiroo sakandii 90 xumuruun waggoota 25 darbaniif riikardii dhuunfatee tureera. haa ta'u malee turtii waggoota 25 booda atileetiin Oromoo Lammeechaa Girmaa fageenya kana daqiiqaa 7 sakandii 23 fi maayikiroo sakandii 81 xumuruun riikardii Daani'el Koomen fooyyessee riikardii addunyaa haaraa galmeessuun beekameera. Gabaasa kanas kan qindeessee Wabii Waaqooti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun ammaaf qabanne kanuma qophii keenyattaan waliin turtii dansaa qabaadha. Radio New Generation.